السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا جاء دفتن خوني فيديو إن شاء الله تعالى. آم، أما درا الرادو بنا كميتي سكولرشيبي دان أبلاي قلني أكسو مغرتي دوكومنتي في سيساته خراخة ميني واهنده ولتك أبني أبلاي قلتشو دندينيا الرقودان نما hedduu takka rakkoo qabaa dokumentuma tanaa hubartee waliif fidatee orjinaala isaa akka itti baafataa fi akkasuma gartee authentication godhee ilaa foreign ministiritti istaampii isaa akkamitti harkatee gartee sadarkaa addunyaa irratti fudhatama akka qabdu akkamii godhuu dandeenya inshaallahu ta'ala keessummaa kiyya qabadheetiin dhiyaadhee 2G Jamaal inshaallahu ta'ala gaafii kana yeroo dheeraadhaa baallama wal qabannee turre har'aan tana gaafuma akka tasaatihee wal agarre alhamdulillah. Mee gaafii durarratti inshaallah wanni overview gootee nuuf haaso'itu yoo jiraate tahee dura jalqaba gaa namni takka requirement guutuudhaaf digriidha. Digrii kana akkamitti orjinaala namni tokko baafachuu danda'a? Okay, thank you Galatoma. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jennee jira. Nu asirratti nu afeeruu keessaniif galatoomaa jenna. Waan beeknu uummata keenya biraan ga'uu keenyaaf hedduu natti tolaa hedduu gammada. So karaa gaaffii teetii giseen deebi'u ilmi namaa tokko yoo niin baradhaa biyya ambaatti fuuldura iskoolaaraan deemee baradhaa kan jiru ta'e ulaagaa dirqama namni guuttachuu qabu jira. Koffaarratti paaspoora qabaachuu isaati wanni guddoon jechuudha. Inni lammaffaadhaa dokumantiilee barumsaati. Dokumantiilee barumsaa gisee jennu digirii isaa isii jalqabaa jechuudha. Digirii gisee jennu teemporarii jira, oriijinaal digirii jira. Teempooni fudhattaa erga teempoo fudhattee booda yoo gama biiroo mootummaa seentee hojjettu ta'e yookaan immoo dhaabbata dirijjiitii garaagaraa seentee hojjettu ta'e bakka dheetu sanitti kafaltiin mootummaan kun sheeringii irraa kafalaa tursiisan akkasirraa muramtu godhuu danda'uu qabda achitti. Yoo akkas godhaa kan turin taate amma immoo fedhii biyya alaa deemtee barachuu qabaattu taate daayirektii gumruka waraqaa gaafa waliigaltee gizee giraajuweet gootee baatu kosheeringii yaada isii kananii jira. Waraqaa sana dheetee gumruka dheetee ofirraa kafalte waraqaa sana ta kafalte san fudhattee biiroo itti baratti yuunivarsiitii itti baratti reejistiraara ofiisii geessita jechuudha. Azaa foormii isii kananii foormii isii kanan sanarratti oriijinaal digirii fi istuudenti kooppii ta'e gaafatte jechuudha. Ammas oofishaal tiraanskriptii jechuudha. Inni kun murteessaadha jechuudha. Kan gizee fudhattu dokumantiilee oriijinaal digirii keetii fi oofishaal tiraanskriptii kee fudhattee cal jettee achirraan deemtu. Erga ishee harka qabattee booda awutentikeetiin godhachuuf deemaa ministeera fooreenii dhaqeetii saniifuu isin jalqabaa asitti awutentikeenyaa godhaa jettee gaafataa jechuudha. Isaan daayirektii awutentikeessii godhanii jechuudha. Maataba dubarraan itti sii dho'anii dubarratti chaappaa irra sii mallatteessanii sii kennanii jechuudha. Bakka kanatti wanidha gaafii jira. Nama amma dura authentication akkamitti godhadhaa maal jechuudha jedhee na gaafatee jedhamee authentication jechuun waraqaa akkamitti kam godhanii fi himiif maal jechuudha akka ta'e. Yaa authentication jechuun dokumentiin ta'e internationaalii beekamtii qabdi jechuudha. Yookaan dokumentii oriijinaalii qabaattee yoo biyyaa qabaatu taate vaaliyuu tokko hin qabdu biyya hambaa gisee dokumentiin biyya teenyaa jechuudha. Dirqama ministeera of fooreenii istaampii yuunivarsiitii irraa godhame san koompitara isaanii keessaa qabu gizeeti fuutee geessite duuba gara galchanii ilaalanii dhugatti achiraa fi deemuun finnee teesti godhan. Firmaa reejistiraar ofiisii heddii achi keessa koompitara keessa liinkii hojii qaban. Erga achi deemtellee yuunivarsiitota addunyaa bira gizee dheetes karaaleen warra yuunivarsiitii addunyaatti teestis godhu maataa yookaan istaampii yuunivarsiitota keetii sana osoo hin ta'in warreen ministeera of fooreenii kanaa wajjin liikeejii qabaa jechuudha. Asaanii kana teesti godhanii ilaalanii jechuudha. Riilii ormootu kajoo.
Kuni kana akkasii yeroo dokumentii kee achirraa istaampii gama duubaa irratti fi mallattoo reejistiraara ofiisii fi irratti sii dha'uun asirraa fuutee ministeera barnootaatti himta jechuudha. Erga ministeera barnootaatti himta, ministeera of fooreenii dheedha. Namoonni dhaquu barbaadan infoormeeshina fuulii ministeera of fooreenii bakka hedduu jira. Kana shaggar paarkii Finfinneedha jechuudha. Dallaa 4 kiiloo gama jalaa shaggar paarkii yookaan friendship tajettu san gama duubaa jechuudha. Finfinnee malee Hoorii dheeraa tokko. Finfinnee malee bakka biraan jiru. Finfinnee malee bakka biraan jiru. Kuni Achi eega geessitaa. yuunivarsiitii irraa authentication gootee boodaanii karaa Finfinnee geessitaa jechuudha foreign affair bira. Achi geessitee dokumentii teessan autentikee goota jechuudha. Ergasii dokumentiin ta'e bakka feetetti illee yoo dheete biyya namaallee yoo dheete barumsaaf akka dheetetti carraa hojiichitti argattee ni nafettee achumaan barumsa kee upgrade godhuu yoo barbaadde illee biyya deebitee rakkachuus hin barbaachisu jechuudha. Fuulii pak taatee biyyaa baate dokumentiin ta'e takka takkatti garsiisti. Maqaan kee achirra jira, barri ati itti dhalatte achirra jira. Kun cuftinuu dirqama achi gubbaa waan mul'atuuf dirqama kanaan ala namni si keessummeessuu hin jiru jechuudha. Akkuma reefuu tana jeetti namni maastarsiif deemus digirii isaa jalqabaa eega fixe digirii isaa lammaffaa yuunivarsiitii itti baraterra digirii oriijinaal digirii isaatii fi oofishaalii fi yookaan immoo istuudantii isaa yuunivarsiitii itti barate reejistiraara gaafachuu maallaqa mootummaa koosheriingii irra jirtu. Gumrooka dhaqee waraqaa koosheriingii jalqaba gaafa yuunivarsiitiidhaa bahu isaa kan namti san qabatee dhaqee irraa kafalee waraqaa isaan barreessaniif san fudhatee reejistiraara isaa geessee oriijinaal digirii isaatii fi oofishaalii fi istuudantii isaa fudhachuu eega fudhate achumatti autentikashinii ijaanii jirti maallaqa kafaltaa duubatti sii dha'anis booda ministeera of fooreenii dheete guututti autentikeet godhattaa jechuudha. Maastarsiifis karaan jiru kanumaa jechuudha. Maaliif namni viidiyoo kanarra jiru cufaa waan harka jedheeti sorii. Inni itti aanu laanguweejii miidiyaa ministiraakshini jechuudha. Innis akkuma ammaan tana si agarsiisu turetti irra deebi'uu ni barbaachisaa kaa proof of language. Language medium instruction fi proof of language akkuma takkaasidha wanni isaa. Takkume or jechuudha. Medium instruction yuunivarsiitiin keenya akka biyyaatti yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jirtu afaan kamiin akka barsiisu jirtu ragaa sii bahu jechuu bara. Kunis amma qabxii 10 qabdi amma akka biyya iskoolaa tokko ulaagaa namni isaan calalu qabxii 10 qabdi proof of language tun mataan siitu jechuudha. Qabxii 10 hoggaa jettu kana like chance of acceptance isaan si godhurraa wanni qabdi jechuudha. Qabxii 10. Qabxii jechuun ulaagaan dhibbarraa appilikeeshinii kana si madaalanii akka addunyaan namni dorgoma. San booda ni madaalamta. Madaallii kana keessa seenuudhaaf ulaagaa akkaataa ittiin namni piikitti ta'u keessaa tokko. San keessaa tokko jechuudha. Wanni 10 fudhata. 10 fudhata. So importanti percentii 10 fudhachuu jechuun wanni kun irra guddaan nama akkuma ati jette kana waan qabu hutiin fakkaatu ammas directly akka university fixee baheen waraqaa teempoo fudhateetuma deema malee waan kana hundaa irra deebiin gaafatu waan isaan feesisne jechuudha. Amma waan nuti like waan scholarship fi waan akkanaa eegalee jecha namni karaa kanaan dhufuu barbaadu wanni akkanaa kunillee ni jirti. So iskuuluma keessan irraa baafachuu ni dandeessanii waan jiru akka obboleessi keenya dabarsu jira. So akkasiiti itti fufi. Akkasuma ammas inni itti aanu CVdha. CV yookaan motivation CV fi motivation letter innis asirratti murteessaadha jechuudha. Isaanis ammoo qabxii qabanii jiru. Ulaagaa gisee namni tokko kiraayiteriyaa itti iskoolaara appilaayi gisee goote jechuudha. Appilikeeshiniin keessan fudhatamuu dhabu mataa isaatti CV'nis qabxii 10 mataa isaatti ta'uu dandeesse qaba. Saniif CV qabaachuun dirqama jechuudha. Namni yuunivarsiitii baratee yuunivarsiitiirraa eebbifame dalagaa barbaaduuf namni kaarikulum viiteen qopheessine hin jiru. Bakka CV teessan exactly waan dhugaa ta'e achirra kaa'udha jechuudha. Bara dhalotaa keetii fi everything achirratti include ta'a wanni hundi waan achirra jiru jechuudha.
Inni itti aanu motiveeshiniidha. Motiveeshiniin hedduu murteessitu isin. Isin Warri qabxii meeqa qabdi? kompiitara isinis yuunivarsiitii wallabaa yuunivarsiitii qabxii 20 gootu jira. Ta qabxii 15 gootu jira. Minimum qabxii 15 yuunivarsiitiin kiraateriyaa motiveeshiniif qabdu ho'isaa. Because Jalaa qabxii namni kun akkamitti ilaal motiveetti baruu waan fedhaniif na fakkaata. egaa intarestii keeti egaa namni kun barnoota kana maaliif barachuu feeti? Yuunivarsiitiin addunyaa kanarra hedduun jira. Maaliif teenya tana filatee waan jiru? Akkasumas sabjektii kana yuunivarsiitii baay'ee irra jira. Maaliif sabjektii kana nu biratti filatee waan jiru? Yeah, Rakkina biyya so keessa jiru hojii peer gootee barreessuu qabda. Booda akkanatti hin deebi'ee biyya clearly, akkana godhuu fedha. Jettee yeah. peer gootee barreessuu qabda. So anillee bakka kanatti wanni jechuu fedhu motiveeshinni kun wanta akkasii keessa drive tahuu qaba. Sirritti akka nama interestii tahee waan sanitti gartee excited tahee garsiisuu qabdee jechuudha. Waan babbareedaa ifirraa katabdee. So example akkasiillee saampila namnummaan fedhee Google irraa yoonif sample of statement letter yoo jette for universities yoo jette hedduu takka argachuu dandeessa. Nutillee gaayuu inshallah ati ammaan tana yoo qophii haa ta'u ta'e waraqaan san iskiriinaan share godhuu dandeessatu je. Motivational letterii? Yes. Okay. Yoo jettaniifuu gaanamuu goona. Yeah, because maal akka fakkaatu beektaa namni keenya irra guddaan hin beeku. So ijoolleen waan san fakkaata namuu motiveeshinni isaa wanni inni barreessu waan addaa tahee garuu aayidiyaa qabaachuun bareedaadha. Sanimmaa dirqama wanni paawarii qabdu motiveeshiniin hedduu paawarii qabdi. Ati jechuun isaan kana keessatti beetee dandeettii ishee cufisi madaalan jirrini. Yeah. Kamitti ati yaada meeqa waliif fiddee barreessitaa kanas ilaalan isaan wanni guddaan isaan wanta ja'an akkasanii beekta. Sirri. Like ammaaf yoo reedii hin qabaanne maayyira agarsiisuu ni dandeessa inshallah itti fufi. Inni itti aanu immoo recommendation letter jechuudha. From professor or doctor. Kana jechuun recommendation letteriinis hedduu murteessituudha. Qabxii 10 qabdi isiinis yeroo maraa jechuudha. Referensii namni tokko namni si beeku maalummaa kee beeku. Namni maalummaa kee beeku siif wanta jiru. Si barreessu jechuudha. Waan si ibsu. Yuunivarsiitiis ta'uu danda'a. Bakka irraa baratte jechuudha. Nama kana barsiisaan kee si barreesse. Barataa isaanii jechuudha. Barataa kana koorsii akkanaa kenneefiitiin jira. Inni kun nama fedhii akkanaa qabuu dandeettii akkanaa qabuu nama yoo maastarsiisaa akkana isin barate nama bakka akkanaati jee si dhaadheessuu qaba beekee dubbiin magaalaadhaan. Magaalarra si gurguruu qaba. Si gurguruu qaba jechuudha. Isaan keessan si dhaadheesse jechuudha. Saampila motiveeshinii fi recommendation letterii barbaachisaa taanaan ni agarsiifna. Bakka kanatti like minimum 2 jette beekte. Akkana jechuun recommendation letter professora nama lamarraa argachuu qabda. Xiqqaate yoo xiqqaate lama qabaachuu qabda. Osoo yuunivarsiitiin hundinuu lama gaafatte yoo xiqqaate. Bakkuma fe'e osoo biyya keessa baratees dirqama kun amma maastarsii namni biyya keessa inni baradha jees dirqama qabaachuu qaba motiveeshinii kana jechuudha. Recommendation. Recommendation kun yaa exact. Okay. Itti fufi. Sambooda study proposalidha. Proposala maal irratti akka maastarsii ta'e hojjechuuf karoora qabdu jechuudha. Yoo fedhe egaa yuunivarsiitii san dhayitee jijjiirachuu dandeessa. Yuunivarsiitii san gaafa apply gootee amma tokko qopheeffattee kan agarsiistee yoo siin taanes akka biriijiiti jechuudha. Akka dindilaatti irra dabarteeni booda gisee yuunivarsiitii san dhayite Profeesara keetii hojii kaasuu ta'e tajaajila biraa jijjiirrattee akkasii ta'uu dandeessi. Garuu amma dindila kanarra darbuudhaaf ati proposal tokko jechuun statementii kee qopheeffachuu qabdaa jechuudha. Study plaanii fi. Kuni barruudhaan qophaa'a. Barruudhaan maastarsii jechuun karoora maastarsii dipaartimentii barachuu deemtu sanarratti maal irratti akka maastarsii hojjechuu fedhii qabdu ibsuu barsiisuu jechuudha. Kunis requirement yookaan ulaagaa keessa jira jechuudha. Ulaagaa keessa jira ammoo kun beekte yuunivarsiitii irratti dipendi ta'a. Kiraateriyaan kun dipendi on yuunivarsiitii. Yuunivarsiitiin sin gaafa ni jirti.
Yeah, Yuunivarsiitiin because irra guddaan hin gaafattu. Amma Tarkii namni ni dhaqa jee, Chaayinaa namni ni dhaqa jee kana qabaachuun isaa dirqama. yes, amma wanni inni si gaafadheef maal ni beektaa? Yuunivarsiitii Albertaa kan amma Kanadaa keessatti argamu kana taraa dabartee yoo ilaaltee jiraatte viidiyoo isaa irratti dalageetiin share godhee jira. Requirement nama tokko haa apply godhee fi deebisan. Waan akkanaa criteria kana qabaachuu qabda jedhaniini. Waan amma ati dubbatte kana hundaa'uu ni qaba. Garuu study plan irratti na agarra beektee. It Kanaaf hin depend jedhu. on university irratti. Yeah. Tarkii amma ani Tarkii apply godheen jira. Chaayinaa apply godhee harkadhee paaspoora dhabeen dhiisee ture dur. Baqa ni qaba jechuudha. Dirqama isaan biratti. Yeah. Okay, itti University biraatis gaa it depend on university dha kunillee. Kuni kana fakkaataa inni biraa wanni akka reefu warra baachilariitiifis irraanfadhe daggadhee keessaa takka jechuudha. Wanni guddoon poointiin namni keenya iskoolaara maaliif feel godhaa jettee yoo na gaafatte tokkoffaa bara yuunivarsiitii dhaqee jooyin godhe san umrii isaa bara meeqattiif katabdee jettee yoo amma gaafii nama tokko kan yuunivarsiitii fixee dalagu jiru yoo gaafatte siin deebisu hin beeku. Exactly eegi isaa jechuudha. Official transcriptiin isaa umriin isaa ta'a official transcript irra jirtuu fi ta paaspoora irra jirtu wal dhabde taanaan feel ta'e namni kun. Ulaagaattiin calalliin isaa tokko kana jechuudha. So bakka umriin paaspoortii fi waraqaa isaati irratti illee takka ta'uu qabdi. Isaaniif dirqama jechuun namni amma dura paaspoora baafatee jiraate yoo jiraate dursa dookumentii isaa haa laalu. Sanboota paaspoortii isaa ammoo paaspoortii isaa eega baafate dookumentii isaa dhaqee baafachuudhaaf umriin sirreesse yoo jee xiqqoo taaba qabdi. Mana murtii yookaan fitiibeetii dheexeetitii umrii ta'e gaddaruudhaaf akkasitti dabdaabbee iyyata katabdee achi umriin ta'e tanaa jettee achi isaan mana murtiirraa fitiibeetirraa appuufsii godhanii reejistiraara geessitee akkasitti haareetti umriin ta'e jijjiiramtu jechuudha. Karaa dheeraa si oofuu danda'a. Saniif waan kanallee namni sirriitti hin beeku umrii isaa akkaataa sadarkaa ammaa kan irra jiruu fi dookumentiin isaatti jirtu paaspoortii isaa itti jiru wal fakkaachuu qaba jechuu dirqama. Amma dura waan takkaati waan fakkaatan akkana keeziin kun si qunnamee na fakkaata naa himtee jirta. Sanillee yoo sheer nu goote bareeda. Maalirratti si himee jiru sorry paaspoora moo? Amma dura waan akka chaayinaa haa deemtee paaspoortiin keetis umrii addaa qaba. So dokumentii keessis. Chaayinaa deemuuf ka'ee Yes. umriitii paaspooraan baafachuudhaaf paaspoora didanii turanii. Innaan dookumentii tiyyaan umriin itti paaspoora baafachuu deemu kanatti sirreessa jee hedduu rakkadhee ture. Innaa yeroo sanaan achi haala mijeessee sirreeffadhee egaa ammoo mana paaspooraatti wanni na mudate waraqaa dhalootaa jechuudha. Waraqaa dhalootaa wanni akka malee namni fira ilaaluu qabu. Waraqaan dhalootaa kee umrii ati paaspoorratti baafachuuf karoorfatte san yookaan dookumentii teessira jirtu san ta'uu qabdi. Namni biiroo keessa waraqaa dhalootaa gisee si katabu Amaarinyaadhaa fi amma namni Oromiyaa keessa jiru Amaarinyaa fi afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin jirti. Namni gisee afaan Oromootiin hagayyoo aduuleessa jee gisee katabu afaan Amaaraatiinis jecha sana wajjin wal fakkaatuun katabuu qabu. Yoo saniin hin katabne gisee koonvartii godhan mana paaspoora irraa baafattu gisee deettee koonvartii gisee godhan umriin kee wal laba haalee dalagan sii baate santu na mudatee ture hin gaafa xumura paaspoora baafatu. Saniif ifii teetiif manatti umrii ta'e appilikeeshina daawunlood godhuu androoyidii waan fayyadamtuuf achirratti umrii ta'e akka habashaatti akka biyya keenya akka itti beektutti itti naqu. Sanii booda akka Awurooppaatti giroowwan kaalaandariidhaan siif baasa. Isa san fudhatteeti waraqarra barreeffattee bootaa silaa waraqaa dhaloota irraa fudhatu san gisee deettu qabattee deette jechuudha waraqaa kee. Hogguu dheeyitu mattaawoqiyaa keetis umrii sanii baafatta. Warra waraqaa dhaloota asii baasu umrii ta'e gisee siin jaan ati duraanuu maskaram ta'us maskaram guyyaa akkana itti katabattee qabda Amaarinyaanis. Kan Awurooppaatti koonvartii gootee yookaan sirriitti jechuudha. Isaan achirraa rakkatabanii si kannanii hogguu mana paaspooraa dheetee isaan Amaarinyaa san karaa Girigooriyaan kaalaandarii gisee jijjiiran wal qixaa wal fakkaataa dhufaa jechuudha. Kanaan nu mudatee ture. Baay'ee gaariidha galatoomii explain godhuu keetiif.
Innaa pooyintiin guddoon namni kana keessaa jeneraalii jechuudha. PhD'n sanuma fakkaata. Osoo achitti hin dabarre dura pooyintiin guddoon namni beekuu qabu paaspoora isaa baafachuu, paaspoora baafachuuf dookumentiin ta'e umrii meeqa jirtii ofirraa beeku, umrii ta'e dookumentii fi paaspooraa wal fakkeessu. Eega sangoo ta'e booda immoo oriijinaal digirii ta'e oofishaalii hojii baafachuu. Amma wanta akka asirratti akka tiipitti taniin xumurarra dhaamuu fedhu. Namni yuunivarsiitii itti baratee murteessa garuu gaafa barataa turte yuunivarsiitiitti UID jedhanii akka gireediitti ilaallatanii jira siistama jechuudha. Namni lakkoofsa san siistama isaa UID isaa lakkoofsa yaadatu. Weebsaayitii yuunivarsiitii teetii jala seenteeti gireed poortaalii kajoo istuudantii poortaalii kajoo tuutee san booda immoo maqaa keetii fi yuuzarneemii keetii fi UID keetii neexa. San booda immoo gireedii ta'e guututti si zara jechuudha jalqaba irraa hanga xumuraatti. Iskoolaadhaaf appilaayi godhuudhaaf jalqaba irra jechuudha yuunivarsiitii kunillee yuunivarsiitii irratti hundaa'aa appilaayi godhuudhaaf namni tanarra bilaafiseefis achi jala seenee daawwanloog godhatee maayikiroosooftii irratti seemisteeraan kan jiru fuudhee tulchee marji godhee kaayyatee PDF jijjiiree onlaayinii gisee appilaayi godhu iskoolaadhaaf saniin appilaayi godhu oofishaal tiraanskriptii gireedii ta'e cufoo hin jechuudha. Onlaayinii raafachuu dandeessaa? Piroosesa jala dabruu ni dandeessa. Garuu siif barreessan akka oriijinaalii fi oofishaalii ni qabdaa'ee ni qaba akka fiddu jechuudha akka qabattu boodarra gisee si gaafatanii jira. Amma bakka kanatti gaafiin qaba. Wanni jechuun jirtu amma dookumantiileen tun dookumantii Itoophiyaa keessatti mana barnootatti baratanii onlaayina seenanii akkatti argachuu danda'anidha mi? Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa. Okay, mee karaa kanarra deebi'i because namni irra guddaan hin beekota akkamii official transcript isaanii onlaayina seenanii argachuu danda'an. Namni tokko eega yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti nama barate ta'e paaspoortii yookaan immoo ID gaafa fayyadamtu ID isaa sanirra lakkoofsa ID malee UID kajoo jiru UID kajoo UID sanii fi yuuzarneemii isaa sayyoo nama beeku ta'e weebsaayitii yuunivarsiitii isaa gisee seene yookaan googil irratti yuunivarsiitii isaa barreessee weebsaayitii isaanii inni beekaa namu yeroo seene istuudent poortaal kajoo jira. Istuudent poortaalii keessa seenee yuuzarneemii isaatii fi UID sanitti naqa. Gisee kiliik godhu piroofaayila isaa fidaa fi piroofaayila isaa booda dhaqeetiitii raayit kiliikii gisee tuqee gireedii maal jee orderiin godhee kaa'a jechuudha. Isa akkasii kaa'usan keessa gisee seenee gireedii isaa jalqaba irraa hamma xumuraatti dardaree kaayaaf. Seemisteera kana koorsii wajjin jechuudha maqaa koorsiitii wajjin jechuudha. So namni kun achi jala seenee maayikiroosooftii irratti seemisteeraan fuudhee koopii peest godhee ordarii isaa tolchee marjii godhee sirriitti tolfatee PDF jijjiiree iskoolaara barbaadu saniif upload godhe jechuudha. Oriijinaal digirii taan oriijinaala yoo qabaatte fakkeenyaaf sartifikeeta upload eeguu goote booda yoo oofishaalii fi yookaan istuudantii koppii yeroo harkaan qabaanne isii sana upload goota. Piroosiijara jala ni dabarta garuu yoo isii san fiduu hin dandeenye feel taata jechuudha marsa lammaffaarratti isteeppii lammaffaarratti fakkeenyaaf jechuudha. Amma ati official transcriptii kana eega akkasitti ifiif argatan boodatti authentication godhuun irra hin jiru. San hin danda'amu authenticate godhuun. Akka nama teempoo Transcriptii moo? chaappaas hin qabu barka official transcriptiin bar official transcriptiin hunda qabaami. Mana barnoota irraa si kannan. Official transcriptiin chaappaa qaba. So kuni amma kaati godhattu kun onlaayina seentee akka teempootti ilaalama. Kaati godhattu kun akka teempootti osoo hin ta'in officialii transcriptiitti ilaalama yeroodhaaf malee sanuu siistama piroosiijara tokkoffaa ulaagaa iskiriin godhan jala dabruu fi piroobaabilitii amma namni akkasitti dabruu hin beekani amma jechuudha. Maybe kunilleen yuunivarsiitii irraa yuunivarsiitii wal dhabuun oolu. Wal dhabuu danda'a jechuudha. Yuunivarsiitii irratti wal dhaban immaan ammas. Sirrii. Yuunivarsiitii irratti wal dhaba waan ta'eef namni akkasitti siistama